Bulchiinsi magaalaa Finfinnee waggoota muraasaan asii hojiiwwan namummaa irratti xiyyeeffatanii fi piroojektota garaagaraa fayyadamummaa lammiilee mirkaneessan hedduu hojjetaa jiruun bu'aan qabatamaa argameera. Bu'uura kanaan kutaa magaalaa Qiirqositti piroojektonni garaagaraa fayyadamummaa lammiilee mirkaneessan eebbifamuun tajaajila eegalaniiru. Sirna eebbaa kanarratti argamuun ergaa kan dabarsan kantiibaan itti aanaa fi hoogganaan biiroo misooma indaastirii obbo Jaanxiraar Abbay bulchiinsi magaalichaa hojiiwwan misoomaa hojjetaa jiruun milkaa'inni guddaa argameera jedhan. ያከናወናቸው የልማት ስራዎች መንገዶች hojiiwwan misoomaa hojjetaman keessaa bu'uuraalee misoomaa kanneen akka daandii, misooma koriidarii, fayyaa, barnoota, giddugaloota gabaa, bakkeewwan ispoortii, gaaffii dargaggoonni dirree ispoortiif gaafachaa turanis furameera. Waggoota 5 darban dadhabbii tokko malee halkanii fi guyyaa 24/7 uummata waliin qindoomuun hojjetameen milkaa'inni guddaan argameera. Kana itti fufsiisuuf kutannoon kan hojjennu ta'a. ይህን ለማስቀጠል መንግስታችን ቁርጠኛ ነው. Daa'imman ka'umsarraa eegaluun sammuu fi qaamaan gahoomanii guddatan guddinaa fi ijaarsa biyyaatiif akka gumaachaniif piroojektonni barnoota hedduun ijaaramus obbo Jaanxiraar himaniiru. ህጻናትን ካልተንከባከብን ዩኒቨርሲቲ የሚመረቅ ወጣት እናፈራ አንችልም. Daa'imman hin kunuunsinu yoo ta'e dargaggoota yuunivarsiitii eebbisiisnu horachuu hin dandeenyu. Lammii dorgomaa fi sammuun gahooman horachuu hin dandeenyu. Kanaaf daa'imman taphachaa barachuu kan isaan dandeessisu dirreen bakki oolmaa isaan ni barbaachisa jennee amannee bal'inaan hojjenneerra. Waggoottan muraasa darbe dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaa keessatti bakki oolmaa daa'immanii akka qabaatan taasifameera. Kanaanis bu'aan argameera. Dirreen taphaa fi magariisa hedduunis tajaajila akka kennan ta'eera. Manneen nyaata barattootaa sadarkaa isaa eeganis ijaarameera. Hunda caalaa ammoo gamoo bareedaa akkanaa barattoonni barnoota idileen duraa haala gaariin akka barataniif taasisuun piroojeektii namoomaa waan ta'eef baga gammadaniin jedha. ይሄ እውነተኛ ሰውኛ የሆነ ፕሮጀክት ስለሆነ በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ. Lammiilee fayyaa qabeessaa horachuu fi gamaadamee fayyaanis buufata fayyaa fi hospitaalota ijaaruun cinatti dandeettii raawwachiisummaa isaanii cimsuu irratti hojii hojjetameen bu'aan jajjabeessaa argamus obbo Jaanxiraar ibsaniiru. በጤናው ዘርፍ ትልልቅ ሆስፒታሎችን ገንብተናል። ትልልቅ የነባር ሆስፒታሎችን አሻሽለናል። Damee fayyaan hospitaalota gurguddoo hedduu ijaarreerra. Akka fooyya'aniifis hojiin babal'inaa hojjetameen sadarkaa isaanii akka eegamu ta'eera. Hospitaalota kanneen akka hospitaala Abbabeech Goobanaa, hospitaala Nifaas Silkilaaftoo, hospitaala Kolfee Mandiid, hospitaala Zawdituu, hospitaala Minilik, hospitaala Raas Dastaa bifa haaraan ijaaruun dabalataan hojii babal'inaa tajaajila ammayyaa akka kennaniif ijaaramaniiru. አገልግሎቱን በዘመናዊ እንዲታገዝ በሚያደርግ ትልልቅ ህንጻዎችን በውስጡ ገንብተናል። Kutaa magaalaa Qiirqositti hojiiwwan fayyadamummaa lammiilee mirkaneessan hedduun hojjetamuu kan himan hojii raawwachiisaan olaanaa kutaa magaalichaa Dr. Misikir Nagaash yeroo ammaa piroojektonni 8 birrii miiliyoona 400 fi miiliyoona 20 oliin ijaaraman eebbifamuun tajaajila kennuu eegaluu himaniiru. ባለፉት 5 ዓመታት Waggoottan 5 darbanitti mootummaan karooraan kan qabatee fi kan waadaa galee qabatamaan hojjetamaniiru. Piroojektota hedduun fayyadamummaa lammiilee mirkaneessanis ariitii fi qulqullinaan hojjetamaniiru. Guyyaa har'aas baajata mootummaan piroojektonni 8 birrii miiliyoona 400 fi miiliyoona 20 oliin ijaaraman tajaajila kennuu eegalaniiru. Piroojektonni misoomaa garaagaraa eebbifaman rakkoo duraan qaban kan isaaniin furuu fi fayyadamummaa isaanii daran kan guddisu ta'us jiraattonni kutaa magaalaa Qiirqos dhugoomaniiru. እየተሰሩ ያሉ ስራዎች መልካም ናቸው. hojiiwwan misoomaa hojjetaman baay'ee gaariidha. Buufata fayyaa, manneen barnootaa, oolmaa daa'immanii irratti hojiiwwan hojjetaman baay'ee namatti tolu. Haala kanaan cimee itti haa fufu. በጣም ደስታ ነው የተሰማኝ። Gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Hanga ammaatti bakki oolmaa daa'immanii waan hin jirreef bahee hojjechuu rakkachaan ture. Hojii barbaadee hojjechuu hin danda'u. Daa'imman qabadhee manan ture. Oolmaa daa'immanii aanaan ni eebbifama yoo jedhanii hin amanuun ture. Amma garuu haala miidhagaan ijaaramee eebbifamuu isaatti gammadeera.